shamarran keenyaa fi dargaggoonni akkamitti AI fayyadamuudhaan karaa salphaa taheen suuraa kana fakkaatuun AI selfie kan jedhamuun gama TikTokiitiin akkamitti akka isin suuraa babbareedaa kana irratti hojjetattanii irraa gabbuufattaniin isin garsiisa. Argitee suuraa babbareedaa kana amma AItu akkanatti dalagee akkana godhee jechuudha. Hay dhugumatti teeknooloojiin eega bakka tana geesse mana suuraa dhaquun, istiidiyoo dhaquun, maallaqa baasuun hafee jira jechuudha. Uffatas ifiif sitti kaaya bakka dhaabbattuuf bakka teessullee isumatu siif filaa jechuudha. Kanaaf hundumti keessanii warra akka kiyyaa suuraa ka'uun hin mijanneef itti fayyadama. Hayyee kana godhuudhaaf jalqaba irratti TikTok seennaa san booda bakka edit jettu san cuqaasnaa eegas immoo AI selfie kan jedhu kana update keessatti ni argattan yoo bilbilli keessan update hin ta'in update godhaa fayyadamaa jechuudha. San booda isa cuqaasnaa eega isa cuqaastanii isin ammoo ashaaraa fuula keessanii itti galchaa jee isinii fida. Ashaaraa fuula keessanii itti galchitanii eegas ammoo bakka teessumaatii fi haala gartee akkamitti akka isin istaayila filachuu qabdan isinitti ajajaa. Eegas immoo istaayila amma nuti view ka jiru kanarratti cuqaasnee jechuudha. Baay'ina istaayilaa laallee filachuu waan barbaanneef keessa ol deemne kunis nuun taane gamana deemne gamas deemne irra gad deemne barbaanna gaa istaayila nuuf ta'u barbaanna gaa kun hundinuu amma warruma shamarranii kanatti illee mataa dhiiraa yoo keessanii dhiira godhee isinii fida. Warri shamarraniitis yoo itti kaayyattani akkasi jechuudha. Mataan keessa yoo qiccicaa ta'e qiccicaa godhee isinii fida. Yoo yuuba ta'e immoo jiddugala godhee yuuba godhee isinii fida. Yoo luuccaa ta'e immoo luuccaa godhee isinii fida jechuudha. Kanaaf salphaadha. Akkaataan itti fayyadama isaa salphaadha. Dhugumatti an baay'ee naaf tahee jira. Habibi istaayila akka bakka tana jiru yoo istiidiyoo dheeyxee suuraa akkanaatiin ka'a jette hin argattu akkam dhugaa rabbi. Dhumarratti istaayila akka nuti barbaannu arganne kanan fedhaa jenneeniiti irratti cuqaasnaa jechuudha. Eegas immoo daqiiqaa meeqa eegganna daqiiqaa 100 eeggannaa jechuudha. Maal godhee akka nuu fidu akkam fakkeessee akka nuu fidu kan waliin laallu taha. Obboleessa kee ka suuraa ka'uun feene tokko jira. Ka ammoo bakkatti ka'u hin qabne tokko jira. Obboleettii teetan suuraa ka'uun jaalanne takkaa jira. Ta ififattu kanumatti ta ammoo bakkatti kaatuuf yeroo hin qabne faa jira. Jara saniif godhi, jara saniif sheer godhi jara san likkuma barbaachisa. Nama biraallee ni barbaachisa jechuudha. Jechuun qulqullina gaarii qaba bakka bareedaadha. Walumaa galatti akka malee gaariidha jechuudha. Amma gaa daqiiqaa 99 irra ga'ee jira. Fixee jira dhumarratti kunoo haala kanaan raastaa godhee fidigaa. Ay raastaa keessan. Rifeensa numa magarsin immoo rifeensa kam halkanuma amma abbaa kiyya edanumatti akkatti rifeensa magarsinee kam argitee bakka dhugumatti ajaa'iba dhugaa rabbi bareedaadha. Maaliifi fuuluma kiyyaa uffata narraa jijjiiree jira. Haa galatoomu baasii takka malee narraa jijjiiree jechuudha. San booda yoo barbaachisaa tahee poosti gootaa yoo hin barbaanne ammoo gabbuufatteetuma haastaa jechuudha. Ilaalchi keenya hangammaa waliin daawwachaa turre kana fakkaataa. Yoo isinitti toles itti fayyadamaa laalaadhaa. Yoo isinitti hin tolles dhimma keessanii yeroo gaarii.